عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوت الحينية أكما بيتكم والدينكم سافي قرقاسة كيرو أوروميا دا هوجيلي لمما دا برحيدو خنجة كيسما هو برسدت كنجة إذا ويا ستيه قبئي أدى قبئيسي أفيرا أدى تاسسي جرا سجنتا أفيرا كانتي والدينكم سافي قرقاسة كيرو أوروميا مسيرسوتا إسا Hanna badhaasa qopheesseetu jira. Badhaasni kun miseensota waldayaa qofaa miti manguddootaa fi akkasumatti warreen hojiilee gaggaarii hawaasaaf hojjetan waltajjii kanarratti waldeeynii tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa badhaasa addaa qopheessee jira. Maarree isinummaan guyyaa san hinafinaa isiniin ja'a warreen sagantaa kana qopheessan. Iddoon keenya Saafiyaa Buufiyaa Sheeybaanii bira yoo dhuftan nu arkachuu dandeessan. Lakkoofsi bilbilaa odeeffannoo warreen barbaaddanii 7725366 yoo jettan boonaa birraa qunnamtan. Akkasumatti 713 Abdunaasir Muhammad qunnamuu dandeessan. Maarree qophii ajaa'iba waldeeynii tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa akkasumatti qopheessa kanarratti baankii qeeroo ganamaatis bashannana addaa qopheessitee sagantaa isiidha xumurtee jirti. Maarree isinummaan guyyaa san nurraan hafinaa isiniin ja'a waldeeynii tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa konsertii kana ispoonsara kabajaa kan nuuf ta'e waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa. Maarree baalamni keenya guyyaa san haa ta'u hanga guyyaa sanitti isinummaan abdiidhaan nu eeggadhaa isinin jenna. Beeksisaan sagantaa kanaattis guyyaa san boonaa birraadhaati. Maarree qophii bashannana dhangaadhaa badhaasa warreen hojii lammummaatiif hojjetan maarree guyyaa san qophiin ajaa'ibaa isaaniif qophaa'ee jira. Nama torbaanii nu haa taasisu. Waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa biyya Yaman magaalaa Sanaadha. Konsertii kanarrattis baandii qeeroo ganama isin bashannansiisu maarree guyyaa san wallisaa Diinee Yuuyyaa artist Abduu Samad boonaa birraa akkasumatti ogeessi kaameraatis Abdunaasir Muhammad artistii filatamaan artist Abdii Saba akkasumatti baandiin garee sirboota shaggooyyeedhaatis sagantaa isaanii xumuran isin eegaa jiran. Qophii bashannana Iid al-Adhaa kanarratti dhangaa dhiyaate kanarraa qooda fudhachuu isinin dabriin isinin jenna. Sagalee waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa biyya Yaman magaalaa Sanaa. Hordoftoota keenya Oromoota magaalaa Sanaa jiraniif waamicha waldeen tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa Iida guyyaa sadaffaa godhe kana akka irraan hafne asumaan isin hubachiifna. Akkuma jalqaba irratti isin teessoon waamicha keenyaa bakki itti wal gahuuf teenyu Saafiyaa Buufiyaa Sheeybaanii bira dhufnaan nu arkachuu dandeessu. Saalatal Aansii Saafiyaa Buufiyaa Sheeybaanii duratti nu arkachuu dandeessu. Waamicha waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaadhaati. Maani kun isa Feesbuuka hunda qabate yuutuubiilee Oromoo maraa achi gubbaarraa isuun waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa sagantaa qaba yaaniituma haasawaa jiran. Yuutuubiilee gurguddoo yuutuubii beekamtuu Dagaashawuu fi Bilkiisaa Tuubii fi waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Roonaa Shaw Birillee Shaw Shawii waliin hundatti arge barnaa jaabeewwan hangan jiru kun dandeetti maashaallah rabbi biraa dhaabatu. Innaan waan dhageenya ammaan dura ammoo sagantaa isaa feesbuuk irratti fi yuutuubii irratti ilaalee natti tolee jira. Natti waan miidhageef ati ni beeytaame habiibi naa himime ati. Ani takkaan dhageenye yeroo duraatiin feesbuuka kiyya irratti yuutuubiilee Oromoo irratti arge. Beeksisni isaanii nama hawwata. Waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaatii fi hawwisoo qeeroo ganamaa ja'a. Ani waan ta'an waan beeku ammoo maali isaan naayi? Haay, warra dhaga'i seeree ati.
والديني تبزافي كرقارسا كيرو رميا حاجة ججبدو وبريدو هججو ديم خيسافو ورّا وقا سديد إسا جلت هريري qabsoo isaa wajjiin godhaa ture qabsoo oromoo isaan saniif shahaadaa hiruudhaan akkasumattuu waan takka takka beeksisa tokko tokko godhuudhaaf deebi'anii sagantaa nama bohaarsitu iida guyyaa sadaffaa guyyaa 11 hojjechuudhaan waan bareedduu seenaa isaan hojjetaniis nama agarsiisanii nama hawwisiisan nama bohaarsuudhaan hawwisoon qeeroo ganamaatiis sagantaa isii xumurattee hawaasa isii eegaa jirti hawaasni isii eegaa jira arra dhageesse habiibiitii koo wajji dhaynaanaa fi atilleeni waliinuu nu fuutii bootaanii yaa ilma kiyya sagantaa ajaa'iba qopheessanii waldeenii tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaa waan nama bohaarsu guyyaa sadii ijoollee qarree fi qeeroo hunda bohaarsuudhaaf if qabanii jiranii deebi'anii kana keessatti waa hedduu dalaynaa jechaa jiran waraqaa isaanii guullaale waan kana ta'eefuu yaa ilma kiyya jabaadhu deem dhaqe achi dhiisii taphaa fi ijoollee iida gaara hortanii achi shartattee taphatanii qofa hudduu ifirra ciruu kan firraa dhiisii yaa ilma kiyya deemiitii waldee isa wajjin hirmaadhu tanaan siin jaa yaa ilma kiyya waldeenni tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaatii fi hawwisoon qeeroo ganama waan nama bohaarsu waan nama gammachiisu hedduu dalagu jirani isaanii wajjin haa hirmaadhu hayyaa abshir biraan dhaabbu waldee tumsaa fi gargaarsa qeeroo oromiyaa duraanuu maqaan isaanii bira guutuu ture hawwisoon qeeroo ganamaatis hedduu nu bohaarsaa turte yeroo isaan sagantaa godhan takka hafeen beeku eega akkas taate iida guyyaa sadaffaa abboo kiyya maallaqaas naaf kenni huccuu iidaatti tanaabitti sana sitti tuqeeti achitti argamee waldee kanarraa qooda fudhadhee akkasumattuu lammii teenya ta'e isaan gargaaru jiran anillee waan rabbiin na kenne waan atiis naa kennite baabaa kiyya bira dhaabbadhee akkasitti hojjedha hayyee abshir baabaa abshir isiin jaa hayyee hin didu baabaa kiyya amma ummaatii illee ittiin silaa attii fi ummaantii as hafuun qabdan bira dhaabbachuu qabdan abbaa kiyya qabeenya rabbii ishee kanaan waldee kana utubi waldee kana bira dhaabbadhu waldeenni kun waan biraa sirraan barbaadu lammummaa isaatiif godha garaa isaaniitiif hin barbaadan mindaa sirraan fadhan lammii isaanii tarakkatte bira dhaabbachuudha waldeen akkanaan nuu hin jiru